Ashamaa harka fuunee hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo irraa qabadhee dhiyaadhee isiniin jira. Aan oduu waliin sinoliin turu ani Taaddasa Lammaatii turtii gaarii. Sagantaan kun akka isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota fi maatii keessanitti dabarsaa. Ergaa keenya yeroo hundaati turtii gaarii. Ayyaan Eid al-Fitr waggaa 1444ffaan bakka abbootiin amantaa fi hooggantoonni amantaa Islaamummaa hedduu argamanitti Finfinneetti kabajamee jira. Ayyaana kanarratti amantaa fi hordoftoonni amantaa Islaamaa hedduun kan argaman yoo ta'u, Pireezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Haji Ibrahim Tuufaa, Pireezidaantiin mana marii olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheekh Sultaan Amaan dabalatee hooggantoonni federaalaa fi naannolee Muslimaa hedduu argamanii jiru. Gama biraatiin hawaasni Muslimaa hojii gaggaarii yeroo soomanaa Ramadaanaa raawwatamaa ture itti fufiinsan duudhaa wal gargaarsaa cimsoo akka qabu Pireezidaantiin mana murtii dhimma Islaamummaa Oromiyaa Sheekh Jamaal Usman dhaamaniiru. Waggaa 1444ffaan Shaggar kutaa magaalaa Galaanitti kabajame irratti sirna kabaja kanarratti dhaamsa dabarsanii irratti Islaamummaan nageenya, Islaamummaan tokkummaadha kan jedhan Sheekh Jamaal hojii gaggaarii yeroo soomanaa raawwatamaa ture itti fufiinsan duudhaa wal gargaarsaa cimsuu akka qabaatu uummanni keenya beekuu qaba jedhanii jiru. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM boleewwan keenya abbootii keenya ummata musliimaa maraaf Eid Mubaarak isiniin jenna. Ayyaanni kun ayyaana gaarii kan jaalalaa. Atqal bariyyati wa azkaaha wa ala alihi wa ashaabi afdalul ummati wa atqaaha والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلوات وسلاما وبركات لا تتناهى. أيها المسلمون، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم. في هذا اليوم الذي توج الله به شهر الصيام، في هذا اليوم الذي افتتح الله به أشهر الحج إلى بيته الحرام، إنه يوم عظيم من أيام المسلمين، يوم كله بر وإحسان. خرج المسلمون إلى مصليات الأعياد متطهرين مكبرين له تعالى على ما أولاهم من الفضل والإنعام، ولتكبروا الله على ما هداكم، مكبرين شكرا لله على